namni akka isiinatti duulee namni suuraa kiyya balleessee nama natti duulchisee nama kutaa biraa dhiisii ijoolluma jimmaayyuu ol galchitee kottaa maalummaa siinatti hima isiniin bakka buutii hin buutu minaamin jettee jechuudha. Akka biyyaatti akka gandaatti illee jechuudha natti duulchisaa turte garuu gaafa badii ishee bareektee dhiifama na gaafattu dhiifamnu waan godheefi dhiifama namaa gochuun koongiraa yooma abbaa biyyaa taate. Waan hunda harka gashanne egaa kanaaf abbaa biyyaa taane. Qoy maal jechuudha abbaa biyyaa jechuudha. Addunyaa kanarraa maqaadhuma dhabdee abbaa biyyaa goote moo? Meerra kaawuntiin guddaa noo? Mikniyaati din godhadhee adoofo. በምክንያት ነው እንደዛ ያረኩት ወይ ኦኬ ነጉማ ምቲ ጅራ ምቲ አካውንት ጉዳን እራና ተደርቤ ማለትም ቢያከከኖ ዲአክቲቬት ጎዲ በጣም ፈየደሚን አጋ ጌሚንግ ከደርቡ ማሬ ቲክቶክ ኔ ጋር hangi ትልም ጥርገደ ጌሚ ማል በርባችሳ ያ እንትን ይገዲን አማ ፍቲን ፈየደሚን ሪፖርት ምናም ጎደኒ ሲጀላ ጉቡ ደንደው አንተ ፊስማ ከነ ፈየደመቲ rakkoo qabu. Maa godhan hanga nama godhanii yeroon keessa jenne keessaa na darbakko. Wallahi. Rabbi akkaawuntichi immoo waarniingi qaba. Waarniingii dhumaarra jirta waan ta'eef amma faa gubannaa waan deebi'u natti hin fakkaatu. Maaliif intini maqaan isaa maali? Mana mubaarakiitti nama gastii irra jiru guutuu riippoorti godhaa turan. Ijoollee gastii irra jirtu hunda riippoorti godhaa turanii garee wayii keessatti erganii akkaawuntii mubaarakii fa'aa akkaawuntii nama gastii irra jiru kan jara aslii fa'aa minaamin hunduma namaatu godhaa jiru. Maybe sisi. Yaa suuraa keenya duudaa gadi zaqanii akkas godhaa turan. Yaa kanaa indaale of eeggachuu gaariidha. Bannaatti shakkam jirtare yaadamte bar. Ani nagoo. Maal jette? Maal jette? Gaafa sirraa galee jettanii jedheetu walitti dhiisee. Wallaahi al tokko yaa'u eenyuma jirraa onlaayinii kana garuu immoo tiiktaakumatti ol ba'uun kun hin jabaatesii waan isaan beeku ija limaan na nyaate. Wallaahi ijuma namaa natti fakkaate isin dhiisee anuu badeera bal'aa bisheen hin beeku. Miidhuma keenya guutuudha. Ahsan gaariidha akkatti yeroo ramadaanii ba'e walitti deebina. Kan gasan namni jiru wal yaadu bakka jirru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carraa. Yaa agasitti wal yaadaa isinis wal yaadaa nutis wal yaadna. Gaafa ramadaanii ba'e inshaallah walitti deebina. Gubanii jedha. Jirta kaabannaatis. Atis hin baddeesa? Jira wallaahi reediin nagaa qaba. Nagaa isaati wallaahi inni amma rafee na biraa rafuudhaaf ammummadhee jechuudha kunoo imimmaan ija kiyya keessaa na roobaa jira irribna qabee sa'aatiin kun sa'aatii irriba keenyaati barqaata badnee nuti intiniirra tiiktaakiirra. Rafii boru wal argina rafi. Rafdee xiqqoo boodan kaana sa'aatii muraasa rafnee kaanee sana booda immoo aftira hojjedha jechuudhaan ka'e. Haga gara zuurii kanatti ta'e. Kalaas chaaw. Zuurii salaatee. Cufadhu. Hin cufadhu amma qo'e xiqqoo siyaasuuf naandee osoo hirribni na qabu. Hirribni qabee. Osoo hirribni qabu sin dubbisuu dhufeere hundee isin yaadee bara aggaxaamin si argeeyyuu malee sheer gochuutiin ka'aa jira. Ammuma seeneetiin ka'ee sheer godhamee faamilii kootti jedhaan qo'imee sheeriin godhaman naatish wallaahi yoon argeef minaalbaata yoo wal argineef sheer godha. Adeeti amman eegdaa siiduunaadhaan eegisan jettu. Haqa jaarsaa sirriitti eegaan jira malee kun haqa jaarsaa eegee fi yeroo inni rafu rafee yeroo inni ka'u ka'u. Atin eegdaa bayu atin eegdaa jedhiin. Amma rakkoon maali jettaa warra ol bahee gastii irratti sagalee hin dubbanne kana dhiira ta'uu dhalaa ta'uu hin beeknu re eenyu akka ta'e akkamitti beekna. Dhiira obboleessa kiyya laalla. Abbaa kiyya isa na guddisee hirmaannee. Akkasii. Nan eega siin jedhee kunoo bakka erga nan eega jedhee in eega jechuudha haqa
Haqa jaartii. Maali silas haqni jaartii maali abbaa biyyaa? Golbisiisa maqichi abbaa biyyaa. Kaleessa oolaan mana baay'ee kana dhiqasii galee abbaa biyyaadha namu. Abbaa biyyaa. Aniyyuu wallaahi Haalumta dagadha. eenyu abbaan biyyaa jedheetiin achi kee poostii wayyaa dadhee tanaa jedhee kolfa jammare beektaa? Mana rammee keessa geemii taphanna sii galee abbaa biyyaa gaafii sii qabna yeroo naan jedhan caal jedhee ta'a. Hojii keenyaadha. Kaza guyyaan keessaa faafii wanti jedhe rammeen guyyaan keessaa baannaneen kaa. Sooba dhiistee itti galaasu. Qoy ati ajaa'iba wallah. Faaffii sooma dhiiste sin jedhaa jiru maal jedhachuu yaadani? Maal jechuu yaadani faaffiin dhiiste ati? Maalin balleessini? Dharra, thank you. Membaritti makachuu keetiif. Wayi. Intalo. Dabalau. Maal balleessite qoy maal dhageessanii? Waa camcam goote moo waa nyaatte? Waa dhageessanii? Imaane. Sooma dhiistee namni maaf siin jedha. Meebii boqonnaa irra jirti ta'uu danda'a. Maal nama gala dhalaadhaaf eeyyama qabnaa nuti. Erga sooma dhiiste guyyaa lama. Indee? Rafaa fi namni maaliif akkasiin jedha? Eenyu bara kan jedhee amma? Asan welcome. Isaantu naa sooma moo anas soombata? Afaantu camcam jedhaa kanaafi ilaali. Faafi maal nyaataadha? Waa takka'u. Waa nyaataadha? Laa wallaahi nyaanne. Guys taaptaap naa godhaa ka taaptaapuma kumallee naan guuttanii harruma ta'e jechuudha. Ani koobbilii godhaa jira. Taaptaabii naa godhaa warri kaan immoo taaptaap naa godhaa nama 43. Anchi namni na dagateera dhugumatti. Kaleessa jumaa salaatuuf masgida wayii deemuuf turre ani Fireediin yeroo sana seenee nama 400 moo 500 zuurii irratti jechuudha. Zoortuu dura namni jira. Yaa ijoolleen mana madaamis jiru yeroo sanatti ka'anii jiru. Sirriitti nama 500 maal gahanii turanii karaadhuma deemaa callisee dhumatti naasa'an ture garuu wal hin argine. Iida booda wal argina inshaallah kaameraa viidiyoodhaan. Lakki rakkoon qabu kolfumaaf malee faaffii koo yaa rakkoon qabu garuu immoo anis na shakkisiistanii bar nan shakki anis. Jaarsi siiduuna anumatti bahee barii jaarsi koo akkamii carraa? Jaarsi kan koo akkami? Beet nama aynaa takka. Waliin baataniidha. Akkas jechuu danda'e. Keessaa sitti waan inni akkasiin jedhe. Inni nama akka reediiti yoo ta'e bakka gobaziidha. Nama gaariidha. Jarana taaptaap hin tolchitanii dhugaa nama 46 jira. Ani koobbilikkii kinoo 75 hin gii. Taaptaap godhame. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Wayyee hamduu jirta? Roozii waalaikum assalaam. Weelkaam ijoollee wallaahi si yaadne. Qoyleen seenaatti ishee godha. Fedhime seenaa badnaati ishee adeene ima jirti ba'alla. Bara akkana waa akkatti namni laayif isheentan hin jirtanii jetti. Ay beenyaan harka ni kaffalamaa taappii qubaatu nu dhukkubee osuma 1,000 guutiin qubni sin dhukkubee subhaanallah. Ijoolleen mana mubeetti immoo miliyoona 4 miliyoona 5 taap godhaa oolte sun hoogaa maala jettu. Garuu siiduuna maaf baddanii samuunaa wallahi ibaadaadha rakkoodha rakkoo uummatuma keenya uummata walloo irra gahaa jiru uummata musliimaa biyyoota adda addaa biyyoota alaa dadhabaa jiranii irraan kan ka'e yaani gammachuu maalii qabaatta gaa yeroo namni gamtokkee keetii miidhamuu ati gammachuun qabaattu. Jarana fooloon an tolchina akkaawuntii waa kan qoomii kan namaati subhaanallah.
Follow na godina. Hu. Abbaa biyyaa kana fooloon godhinaa jedhaarti. Dhugaa nan godina accounting kan kiyya miti. Accounting isa kiyya liyyuu jedha. Faafi qallajjoo jedha. Saniin dhufaan kun kan kiyya mi. Balaan buute. Fooloo godhaani guys. Nan godina fedhuu. Faafi giftii keessaa qabdu isa kana keessaa. Qaba. Hima. Abillee guddisii naa kennitaa ishii naa kennitanii. Guddisa diinan na baay'atee gaafa accounting baanadhe naa kennitanii guddisa dhugaa. Ammas guddisi jedhiinsa kanas. Dhufte seenaan. Seenaan dhufte. Meeti seenuu. Amma garuu accounting baay'ee na bira jira. Warra rakkattanuu na gaafadhaas ni kenna. Kibere. Roozii. Lubbuu si keessaa. Why miss you wallahi I love you انت مالك انت اشتكلك جاب انت انافتو ما انافتا ندب ساجراو وعليكم السلام سينا برينا ارغتا وانا بلوك سنجيجيسني والله لازم ايه سبدن جتبوسي اوف والله لازم سيان نيتشو دديسي كامي مانكم في ديمبوتشنا بوتشين سينا ديسي راكتو بناتو موسي لايفي بناتو لايفي I miss you والله لازم بايتكو سيادي جرتو وكمي ميسيوتو والله اي والله لازم باقي تكو سيادة بر وينتر تكو سونر جيتشو لكنت ايو وينتر ما يروم انا بدأت ترتمنا كي جو جت شير قد بر والله تليجرامان ايه سبد سيدو جرتا سيادة بكا ولي برسنا تليجرامان سنة دربي نادا والتفانا دبدي بكا تنكمتي ويا لمون جلسي مو بدي جنان مالتو سي أرغتا جني ركناني أي والله لازم مالي فافي قارو نمنمتي أكا كان كوتي تيك تاكين إسا جبسي سينجرا رمضانا هنا جيس أنا هو أولفوتشو فافي بالبلما أولفو ديجا تشودا تيك توكي قد تكون نيسي بر فيسبوكي لتكولاليتن ديسمبر أبها تيك تاكي قد تكون نيسي بكا تيك تاكي قد انتوكو لايفي نما سرچن قدو بكا يو نمني واشير نتو قد كيسو داني لاليكي اتن يو mana naman beekuu ta'e yookaan mana mubaarak faa minaamin ta'e gadi tuqee ilaala seenee yoo san hin ta'in iman seenuu bakka kan duraan akkana ola xaayee mana nama hundaas deemee achi deddeemu nan dhiise bakka lamin hindoona laaqam na dabbaree wallaahi faafi amantuu magriba faxirii faxarree kaanee jechuudha kan bilbila kiyya lafatti gad ganama rafuudhaaf akkas sa'aatii kana na ol fuudhala sa'aatii kana ol fuudhee waan ta'e lallaalee yookaan yoonaa bilbila nan kaasa kanaan ala bakka tiktaakii minaamin irra dubbee balaa kaastaa guyyaa meeqa sadii dawwaleen kaastanii way aynaa takkaan barreessa aynaa takkaan bilbila sa'aatii nati dawwaltu hin jiru nuti laama sa'aatii kana rafnaa ani amma inni rafeemi an sa'aatii kana amma rafeetin sa'aatii meeqattan ka'a zuurii booda sa'aatii wahdaa faan ka'a zuurii sagadeen achumaan aftira qopheessuu eegala jalaa jechuudha. Suutatuman qopheessu sa'aatiin sittaa gahaa nan dhiyeessaa reediin ka'ee nyaannee faxarree sanbooda xiqqoo buna dhunnee achiin reediin gadi bahee qilleensa fudhatee ol deebihee huccuu jijjiirratee ispoortii deemaa ispoortiidhaa dhufaa suhurii nyaanneemi haga sa'a kanaa teenya bilbila televizyiinii ilaalaa jechuudha achi booda rafna bakka kana hayaatni keenya. Oorno. Akkasitti biizii of goone jechuudha. Ani qobbileekki 200 geesse nan taaptaabii kino kuma 900 geesse kibaarilla faamilii. Naa jiraadha wallaahi warri taaptaap godhaa jirtan. Galatoomaa hundi keessan. Ay waan saambii qobbileekki godhumaan jaalladha gastiirra teenyaan. Quraana hoo hin qaraatu quraana intinaadhaan televizyiinii sa'a 24 quraanuma hojjeta isaa waliin hin qara'a. Jalqabaa haga dhumaatti isarra kaa'een jira miisilaa dura quraanaan 30 baaseetiin jira. Akkasiinuu nan beeka jechuudha quraana. Achi qara'ee jennaan wajjin qara'uu nan beeka. Akkatti wajjin qara'aa sa'a 24. Amma kana nyaatni cufa dhuura fi zayisii duuna. Maaliif miqqanya maaliif reefin seenaa naman dubbisa hayyoo jirtaa ramadaan keenan ani dubbisuuf tetta hayyoo jirtaa akkam Dr. Faattiin sheer godhe yoo jiraate jedhee Dr. Bizii Rabiirraa fi hoyi siraafichi
sheeritti godhee bar dubbisa nan dubbisa jedhee maasi Ayyee galchee mamtiin hin taa'ee dhufaa. inshallah hanga subiitti. Waalaikum assalaam Hanga warahmatullahi wabarakatuh. galgalaatti. Waalaikum assalaam. Hanga galgalaa maaliin ta'a daqiiquma muraasan qaba hagas keessa yoo dhufanii dubbiseetiin wallaahi ni yaade bar wayifaa fi bannaatishi ni yaade bilbila Ani shimmis nummaan duullaa natti ergamaa bulu kun halkanii galgala yoon dhiira dubbise duullaa yoon callise duullaa